Oromia Media Network Studio Gaf Africa Rawduteen Tajimat Galgala Dolesti Damilama Barkum Lamaf Didama Qabanne Waltebine Jirra Hangafot Isani Kesammo Oromia Lit Shawato Kutaay Namot Naga Jesun Itfufu Godina Da Oromia Naannaw Finfinne Bulchiis Magal Sulultaat weerarri laf Oromoo hamaq amantaatiin godhamaa turan malle jabaachuu Arsii lixa aanaa shaallaa maatii maanguddomanidhaati baafame torban kan keessa jeefame hidhaa guuramoo magaal dirree dhawaa paarkii maqa Dr. Kabaj Ali Birraatiin moggaafamte eebbifamuuf humnooti mootummaa magaal Finfinnee keessatti Oromoota damsaa jiraachuu gaareen hidhattoota Al-Shabaab aleella daanga Soomaaliyaatii fi Itoophiyaan rabbanteen uummata nagaa darate liyyuu hayli naannicha 17 bijjeesuuf bulchaan guddayaan Ameerikaa Joe Biden jijjiiram haal qilleensaatiif wabii midhaan nyaatarra mari'achuuf bulchoota Afrikaa talaakkoobsaan 50 caaltu DC taffeeruu fazan deemna. Harka fuunee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork ashama akkam jirtu duwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Ana Abrahaam Birruutu oduu isinitti himam. Godina Arsii lixaa aanaa Shaallaatti maatiin manguddoo mana hidhaatii baafamanii ajjeefamanii humnoota mootummaatiin hidhamaa jiru jedhu jiraattoti. Manguddoon ganna 85 obbo Baatii Oodee godina Arsii lixaa aanaa Shaallaa ganda ajjee diidaatii qabamuun mana hidhaatti dararamaa turan. Guyyoota muraasaan dura hidhaatii baafamanii aanaa Shashamannee ganda Faajii Soolee iddoo addaa lagameetti jedhamutti ajjeefamanii reeffi isaanii gatamuu gabaasne turre. Manguddoon kun balleessaa otoo hin raawwatin ilma keetu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhamuun qe'ee jireenya isaaniitii qabaman. Humnoonni mootummaa maatiin reef obbo Baatii Odee akka hin awwaallanne erga daangessanii boodas gadda akka hin teenye dhorkuudhaan daa'immanii haga dubartootaatti maatii obbo Baatii hunda gara mana hidhaatti guuraa jiraachuu jiraataan ganda ajjee diidaa OMN ibsanii jiru. Gochaan kun hawaasa dallansiisee jiraachuu kaa'iman maddi odeeffannoo OMN qe'een guddaa fi kabajamaan duraanii yeroo ammaa kana onee milishaatiin eegamaa jiraachuu dubbatu. Maatiin isaanii akka godhametti jira. Maatiin isaanii hagammaa akka godhametti jira. Yoo xiqqaate nama kudhanii hanga 12 waan ta'an kan hidhaman jiran akkanatti. Haala gaddisiisaa keessa jiran. Uumaan jiru maatiin takka illee jiru amma. Bu'aasee hin danda'an, maalii jechuu hin danda'an, yakkaadhaan eeggamanii akkasuma bulchaa gandaatti kennamee namni tokko akka bu'aasee irra jiran akkasitti dhokkubataa jira. Wanti nama gaddisiisu immoo egaa awwaalcha illee dhabanii bu'aalee dhabuudha. Maatiin isaanii akka godhametti jira. Maatiin isaanii hagammaa akka godhametti jira. Yoo xiqqaate nama kudhanii hanga 12 waan ta'an kan hidhaman jiran akkanatti. Haala gaddisiisaa keessa jiran. Uumaan jiru maatiin takka illee jiru amma. Bu'aasee hin danda'an, maalii jechuu hin danda'an, yakkaadhaan eeggamanii akkasuma bulchaa gandaatti kennamee namni tokko akka bu'aasee irra jiran akkasitti dhokkubataa jira. Wanti nama gaddisiisu immoo egaa awwaalcha illee dhabanii bu'aalee dhabuudha. Maatiin isaanii Gochi gara jabeenya maatii Oromoo irratti raawwatamaa jiru kun daangaa darbeeraa ka jedhan jiraattonni qaamni ajjeesee awwaala nama dhoowwuu diina waan ta'eef akka gosaattis akka sabaatti salphina kana caalu teenye eeguu hin qabnu jedhu. Ajjechaan suukanneessaa fi hidhaan hamaan qabata waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhuun raawwatamu kibba bahaa Oromiyaa godinaalee Arsii lixaa fi Baaleetti hammaatee jira. Humnoonni mootummaa akkuma kutaalee Oromiyaa kabiroo Finfinnee keessattis Oromoota adamsaa jiru jedhame. Barattuu Beettii Darajjee ka jedhamtu kutaa magaalaa Aqaaqii ka jiraattu gaafa adoolessa 19 bakka hojii isheetii ukkaamsanii fuudhuun kan himan maatiin waajjira poolisii federaalaa naannoo Meeksikoo jedhamutti hidhamte akka jirtu ibsanii jiranii gabaasii dabalataa ittaanee dhiyaata. Beettii Darajjee jedhamti dhalootaan Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallittii jedhamuuti. Beettiin ijoollee Oromoo Finfinnee yoo taatu hojii dhuunfaa hojjetachaa sagantaa barnoota sanbataatiin University Science fi Technology Finfinneetti muummee Electrical Engineering barachaa jirti. Barnoota kanas xumurtee eebbaaf qophaa'aa nama jirtudha. Barattuu Beettiin barnoota ishee barachaa ofii ishee fi haadha ishee kan madda galii biraa hin qabne gargaaraallee nama jirtu. Adoolessa 19 darbe bakka hojii dhuunfaa ishee hojjetachaa jirtu Aqaaqii Qaallittii bakka addaa Abbaa Saamu'eel jedhamurraa humnoota mootummaatiin qabamtee hidhamuu dubbata. Firri ishee OMN dubbise. Yeroo ammaa kana buufata poolisii Meeksikoo akka jirtu nutti hime namni kun. Aqaaqii filamettee guddattee
afaan Oromoolee kan hin beekne hirmaannaa siyaasaa tokko keessaallee kan hin qabne. Sana irratti immoo barattuu hojii barattuu taate yeroo ammaa kana barumsa irra jirti. Barattuu elektirikaal injineeringii fi yuunivarsiitii Finfinnee saayinsii teekinooloojiitti. Maatii itti gaafatamummaa waan qabduuf haadha ishee qofaa hojii waan jiraattuuf barumsa illee dhiyeessuu hin taane weekendii yookaan torbaniin deddeebineedha kan barachaa jirtu. Eeggataa gaafa adoolessa 19 waaree booddee toora taa'ii 9 walakkaa bakka siinii dhuunfaa hojii ittiin jireenya ishee hojjetattuuf. Naannoodhuma Qaaqii Qaallitti bakka adda abbaa Saamu'eel jedhamu humna boqqotummaatiin ukkaanfamtee fudhatamtee qaamammaa jedhaa jirti. Meeksikoo qajeelcha poolisii federaalaa sana jirti. Adoolessa 20 bara 2022 namoota isheen armaan dura hin beekne 7 waliin mana murtii federaalaa dhaddacha Araadaatti dhiyaattee galmee tokko jalatti himatamuu ka dubbatu namni kun qabiyyeen himata irratti banamee seelii waraana bilisummaa Oromoo keessa jiraachuu eeraa jedha. Abbaan alangaa beellama torbee lamaa gaafachuu simee jira. Mana murtiitti dhiyaattee jirti. Sama dhedheen gadi dhiyaattee beellama torbee lamaa itti qabatee jira abbaan alangaa. Hirmaannaa siyaasaa kam keessaayyuu nama hin qabne garuu seelii isheen shaneeti jedhanii kan isaan ittiin himatan. Beettiin hirmaannaa siyaasa tokkollee nama hin qabnedha. Asiin duras yakka kamiinuu shakkamtee mana murtiitti dhiyaattee hin beektu. Yeroo hidhamte kanatti immoo dhukkubsattee wal'aansarra jirti. Mana hidhaa keessattis qorichi seenaa fi hin jiru jedhu maatiin. Maatiin egaa kanarratti immoo akka isheen dhukkubsaatu ishee beekuu barumsa irraatii ol kaattee maatii ishee jiraachisa filachiin jedheen ture sanarraa hin kaattee ofii ishee jira kodhuunfaa filachiin jedhee dhukkubsachaa turte. Finfinnee keessatti ji'oota lamaan asaananitti Oromoo fo'anii adamsuun hammaachaa jira ka jedhu namni kun Oromoonni tuutaan wal biratti argamuun badii ta'ee namoonni ukkaanfamaa jiru jedha. Tibbanaa hundeessitoota waldaa haaromsa Finfinnee keessaa tokko ka ture dargaggoo Henook Dajane badii tokko malee hidhamuun isaanii yaadatama. Humnoonni mootummaan bobbaase godina Shawaa Lixaa keessatti namoota nagaa ajjeesuu itti fufanii jiran. Jiraataan godina Shawaa Lixaa tokkee kuttaa'ee ganda Gimbii Biilaa gammachuu asfaa fakkansaa fi namoonni nagaa biroo 3 ammaaf maqaan isaanii adda hin baafamne waraana mootummaatiin ajjeefaman. Jiraattonni OMN'f yaada kennan obbo Gammachuun qonnaan bulaa yoo ta'an roobii dheengaddaa adoolessa 20 bara 2022 osoo gabaadhaa sangaa oofanii galaa jiranii namoota kan biroo 3 waliin gabaa qarqaratti dhukaasa irratti banameen ajjeefamuu himan. Namni kun armaan dura konkolaachisaa akka turanii fi humnoota waraana bilisummaa Oromootiif galaa fi dhannoo deddeebiftaa jedhamuudhaan doorsifamanii hojii maatii ofii ittiin jiraachisaa turan hojii konkolaachisummaa dhiisanii hojii qonnaatti deebi'uu himu namni naannicharraa odeessa kana nuu kenne. Obbo Gammachuun abbaa daa'ima lamaati ka jedhan jiraattonni gabaa Gaalloo jedhamtu ka ollaa ganda isaanii godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa ammayyaa ganda Dalledaak jedhamturraa qotiyyoo bitatanii oofaa osoo galaa jiranii sababa tokko malee ajjeefamuu himan. Namoonni kabiroo 3 ammaaf maqaan isaanii adda hin baanellee dhukaasa baname kanaan ajjeefamuun himamee jira. Yeroo ammaa neetworkii bilbilaa fi intarneetii naannoo sanaa guutumatti balleessanii jiru ka jedhan jiraattonni odeeffannoo kana nuuf gaan bilbilis neetworkiinis waan hin jirreef odeeffannoo miidiyaaf dabarsuuf danqaan akka uumame himanii jiran. Godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Sulultaatti weerarri lafaa maqaa mana amantaatiin raawwatamuu itti fufee jira. Qaamoleen amantaa da'oo godhachuudhaan saamicha lafaa raawwatan magaalaa Sulultaa ganda Qaasoo Asarbiitti heeyyama qaama dhimmi ilaaluu fi beekamtii mana kiristaanummaan ala bataskaan ijaarra jechuun lafa bal'aa weeraranii qabatanii jiru. Weerarri lafaa mana amantaa da'oo godhate kun hatattamaan dhaabbatee ijaarsota seeraan alaa bakka bakkatti mul'atan kanneen irratti tarkaanfiin akka fudhatamu gaafatamee jira. Yihuun Ingidaa gabaasa bal'aa qaba. weerarri lafaa mana amantaa da'oo godhachuun raawwatamu keessumaa Finfinnee fi magaalota godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinneetti dhimmarra deddeebiin raawwatamuu fi rakkoo jabaa ta'e itti fedha. Daldaltoonni lafaa golgaa abbaa amantaa uffatanii maqaa taabotatu bu'ee fi xabalatu dhoheen bakka bakkatti seeraan ala lafa dalleeffatan ammas gocha isaanii kanarraa hin dhaabbanne. Iddoowwan gochi kun kanaan duras bal'inaan keessatti mul'ataa ture keessaa tokko kan taate magaalaa Sulultaatti lafti uummataa weerartoota lafaa fi daldaltoota siyaasaa mana amantaa da'oo
godhataniin ejjufiinsaan raawwatamaa jiraachuun beekameera. Sulultaa ganda qasoo sarbiitti weerartoonni lafaa kun gaara weeraranii maqaa bataskaana ijaaruutiin mandara hundeeffatanii jiru. Mandara hundeeffatan kan ammoo halluu kaayyoo siyaasaa isaaniittiin calaqqisiifatan dibuun erga madachaa weerara lafaa fi daldala siyaasaaf wixinatan hojiin mul'isaa jiru. Bataskaanni bifa kanaan ijaarame kun beekamtii mana kiristaanaa malee fedhii dhuunfaatiin kan ijaaramedha jedhu bulchaan mana lubummaa aanaa sulultaa turtii Oromiyaa Kilarjii Neetwoork waliin taasisaniin. Bulchaan aanaa sulultaa gama isaaniitiin dhimmicha irratti deebii OCN'if kennaniin bataskaanichi hayyama malee diddaadhaan beekamtii mana kiristaanaatiin alatti kan ijaaramedha jedhu. Qaamni mootummaa sochii gareen amantaa keessa dhokatee weerara lafaa fi daldala siyaasaa irratti bobba'e kun taasisu dhaabsisuuf dirqama irra jiru hin ba'anne. Gandoota biroo keessattis gochi wal fakkaatu kan mul'atu ta'u immoo jiraattonni ragaa bahu. Waa'een lafa uummataa maqaa bataskaana ijaaruutiin weeraramee mandara calaqqee siyaasa sirna nafxanyaa ta'ee jiru kun battala dhagahame irraa kaasee toora miidiyaalee hawaasaa irratti dhimma hedduun irraa dubbatan ta'eera. Gariin gochi irra deddeebiin raawwatamaa ture kun dhaabbachuu dhabuun tuffii gareen maqaa amantaatiin daldalu kun naannicha irratti qabu mul'isaa wayitaa jedhan. Kun ammoo yeroo lafti hangi kun seeraan ala weeraramutti qaamni naannichan bulcha jedhu eessa ture jechuun maddi rakkoo ijoon qaama mootummaa gaafatama isaa bahachuu dadhabe bira ta'uu akeeku. Weerarri lafaa amantaa da'oo godhachuun raawwatamu kun amantaa jarri himatanii fi ittiin daldalan kanallee kabaja dhabsiisuu ta'uu ibsuun isaan weerara kana irratti bobba'an irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamuu akka qabu. Ijaarsonni maqaa bataskaanaatiin seeraan ala raawwataman kunis hatattamaan akka buqqaan gaafataniiru. Weerara lafaa amantaa da'oo godhachuun sulultaa ganda qasoo sarbiitti raawwatame kana ilaalchisuun hanga oduun kun qindaa'etti tarkaanfiin fudhatame jiraachuudha baatus ijaarsa seeraan alaa gandichatti raawwatame kana kaasuuf murtaa'ee koreen dhimmicha raawwachiisu hundaa'uu odeeffanneerra. Weerartoota lafaa fi daldaltoota siyaasaa amantaa da'oo godhachuun bifa garaagaraan lafa uummataa weeraran kanarratti hatattamaan tarkaanfiin malu fudhatamee ijaarsi seeraan alaa maqaa bataskaanaatiin bakka bakkatti raawwatamu buqqa'uudha baannaan dhimmichi gara hin malletti cehuu mala kabaja amantichaafis adeemsa hin malledhaa jedhu namoonni haala mudate irratti yaada isaanii ibsan. Kanaan duras taabotatu bu'ee taabotatu lafa jalaa argame qabalatu dhohee jechuun irra deddeebiin magaalota akka Galaan, Koyyee, Faccee fi iddoowwan birootti weerarri lafaa wal fakkaatu raawwatamaa turuun ni yaadatama. Gochicha duuba paartileen siyaasaa naannoo Amaaraa bu'uura godhatan abbootiin qabeenyaa fi finxaaleeyyiin Amaaraa jiraachuutu himama. Dhimma kanarratti OMN'if deebii kan kennan itti gaafatamaan waajjira lafaa bulchiinsa magaalaa Sulultaa obbo Xilaawun Guutaa ijaarsaa fi qubannaa seeraan alaa mana amantaa da'oo godhachuun raawwatamu kana dhaabsisuu fi tarkaanfii malu fudhachuuf koree hundeessinee hojiitti seennee jirra jedhan. Bulchiinsi magaalaa Sulultaa amantaa waaqeffannaa dabalatee dhaabbilee amantaa karaa seeraatiin gaaffii lafaa dhiyeeffataniif deebii malu kennaa bakka jirutti gareen amantaa ortodoksii akka golgaatti fayyadamee socho'u seeraan ala lafa mootummaa fi uummataa weeraruu itti fufee jira. Isaan kanarratti guyyoota muraasa keessatti tarkaanfii fudhachuuf koree hundeessinee hojiitti seennee jirra jedhan. Gareen kun magaalaa Sulultaa keessa qofaa bakka saditti lafa bal'aa weeraree jiraachuu ibsuun ijaarsi kun halkaniin kan raawwatamu ta'uun dursinee to'achuu nu danqee jira. Gocha kana guutumatti to'achuuf tumsa hawaasa barbaannaa jedhan. Turtiin Iyuun Ingidaa itti gaafatamaa waajjira lafaa bulchiinsa magaalaa Sulultaa obbo Xilaawun Guutaa waliin bilbilaan taasise itti aanee dhiyaata. Yoo akka bulchiinsa magaalaa Sulultaatti dhaabbilee amantaa magaalaa keenya keessa jiran baay'ee isaa bara kana waraqaa raagaas kennineef irra lafa haaraa isaan kennineef baay'eetu jira jechaadha. Amantii waaqeffannaa dabalatee jechaadha. Karaa seera qabeessa warreen gaafatan jechaadha akka bulchiinsa magaalaatti seera eeggatanii akkaataa qajeelfama dambii labsii lafaa jiruun baay'ee isaa barana kennineerra jechaadha. Lafa kaartaas lafas guutuusaa kennineef irra deebii hawaasaas baay'ee isaa deebisneerra jechaadha gara amantiitti wal qabatee kan jiru. Inni kun garuu kan amma naakaafte kanarratti yeroo baay'ee gara amantii ortodoksii kanaan wanni barame leegaalii gara seeratiin dhufanii gaafatanii lafa fudhatanii karaa seeratiin amantaa ofii adeemsisuu irra akkaatuma baratameen qabachuu kanatu jira jechaadha. Qabannaa fi qubannaa seeraan alaa kan jedhu kan ni baay'ata jechaadha naannoo amantii kanaatti baay'inaan kan jiru. Kanarraa kan ka'e magaalaa keenya keessattis iddoo 3 irratti wanni kun ta'eera jechaadha. Naannoo lafa hektaara 2-3 ta'uu danda'u irratti qubatanii jiru jechaadha. Yoo ilaallu baay'ee isaa lafa mootummaa akkasumas qotee bulaa gowwoomsuudhaan kan irraa fuudhan jira jechaadha. Iddicha isa karaas laallee adda baafneerra jechaadha. Amma bakka amma toora xiyyeeffannoo ta'e kan koree magaalaatiinis ta'inee laallee adda baafne
kuni weeraraa fi qabannaa seeraan alaati. Amantoota godhachuudhaan lafa uummata keenya baay'ee isaa karaa ittiin qisaasamu waan ta'eef tarkaanfiin itti fudhatamuu qaba jennee amma yeroo kana koreen adda baafnee guyyaa muraasa keessatti tarkaanfii kan fudhannu ta'uu isaati jechaadha. Akkasitti adda baafneera. Dursitanii gochicha hambisuun hin danda'amu ture ammoo yoom diiguufi kan karoorfattanii? Yeroo baay'ee halkanii wanta kana kan raawwatan guyyaa miti kan ijaarame. Halkan ijaarama isa booda aan hawaasatti kan uummataatti karaa jedhu kanaan jechaadha. Babal'ifatamaa kan dhufee fi tireendiin ture isa kana. Kanaaf gara tokkoon yoo laallu wanni kun ijaarsa seeraan alaa qofa jennee kan laallu miti jechaadha. Akkaataa itti deebi'amu eebii gara dhaabbata kanaatiin akka ambaasaaddarummaatti itti fayyadamuun jira jechaadha. Naannoo kana qubatanii achumaan immoo lafa babal'ifannaa qabannaa naannoo sanitti akkaataa itti deeman jiru jechaadha. Ni beekta waan ta'eef gala guyyaa irraa koreedhaan baanee ilaallee irra jechaadha. Irra deemnee guutuusaa walitti qabnee namoota waan kana raawwatan irrattis tarkaanfii fudhachuudhaaf adda baafnee qophoofnee jirra jechaadha. Nus akkaatuma amma isin nu gaafataniif akka itti kennu wanni gootan kana nullee akkaataa kanaa itti deemnee jechaadha. Yoona torbee tokko lama keessatti guutumaan guututti ni kaafna jechaadha. Akkaataa kanaan jechaadha irratti waliigallee kan deemne amma addaan baane jechaadha dhiyoo kana. Kanaaf iddoowwan weerarra kanaa gaggeeffamu kan jiraatu yoo ta'e uummanni seeruu akka nu kennu asumaan ergaa keenya dabarfachaa fedhii amantii gaggeessuu kan qabaatan yoo jiraatan karaa seera qabeechaan dhufanii nu gaafatanii akkaataa pilaanii magaalaatiin akkaataa seeraatiin keessummeessuuf qophaa ta'uu keenya ibsuun barbaada. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaatti humnoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuu hime. Biimaan waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa Odaa Tarbiyaa akka jedhanitti godina Gujii Bahaa keessa kasochaan cibiraawwan Odaa Doolaa fi Soddon Booroo aanaa Gooroo Doolaa keessatti lola guyyoota sadiif ture humnoota mootummaa waliin godhanii jiru. Lola ganda Adaadii jedhamutti adeemsifame kanaan loltooti mootummaa 26 ajjeefamuu fi 30 ol madaa'uu himanii jiru. Meeshaaleen waraanaas booji'amuu Odaa Tarbii dubbatanii jiru. Lola ganda Qararoo jedhamu keessatti adeemsifameenis humnoota mootummaarra hubaatiin ga'uu dubbii himaan waraanichaa beeksisanii jiru. Lola kana ilaalchisee amma oduun kun qindaa'etti gama mootummaatiin wanti jedhamee hin jiru. Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti paarkiin maqaa Dooktara Kabajaa Artiist Alii Birraatiin moggaafame. Kaleessa jechuunis adoolessa 21 magaalaa Dirree Dhawaatti paarkiin maqaa Dooktara Kabajaa Artiist Alii Birraatiin moggaafamu kantiibaan bulchiinsa magaalichaa Kadir Jawaar ibsanii jiran. Dooktarri Kabajaa Alii Birraa magaalaa Dirree Dhawaa naannoo Laga Harree jedhamutti dhalate. Wayita umuriinsaa 13 ta'u hawsoo afran qalloo aadaa Oromoo guddisuuf lafa jalaa hojjechaa turetti makame. Sirbinni jalqaba waltajjii irratti sirbee Birraan bari'ee ka jedhu ture. Kanarraa ka'ee maqaa Alii Birraa jedhamu argate. Haala kanaan adeemsa hojii muuziqaa Oromoo waggoota 50 olii eegale. Sossoo'inni aartii afran qalloo erga eegale immoo baranaa waggaa 60ffaa isaatiin. Waggaa 60ffaan sossoo'ina afran qalloos tibbana kutaalee Ameerikaa kaabaatti sirnoota garaagaraatiin yaadatamaa jira. Gareen hidhattoota Al-Shabaab haleellaa daangaa Somaaliyaa fi Itoophiyaa irratti baneen uummata nagaa 3 dabalatee liyyuu haayilii 17 ajjeesuu qondaalonni waraanaa Itoophiyaa himan. Haleellaa kibba lixa Somaaliyaa kutaa bulchiinsa Baakool dheedaa Yeedii fi Aatoo keessatti roobii galgala godhameen Al-Shabaab lafa baay'ees qabachuu yoo beeksisu loltoota Itoophiyaa haleellaa ofirraa qolachuuf tolchaniin nus miidhaa irraan geenye jira jedhu Guyyoo Waariyoo bal'iseesinitti. Delivered a major blow to the Al-Qaeda-backed rebel group Al-Shabaab. Gareen milishoota Al-Shabaab haleella daangaa Somaaliyaatiif Itoophiyaa rabbanti jedhaniin uummata nagaa 3 dabalatee liyyuu haayilii naannoo Somaaliyaa Itoophiyaa 17 ajjeesuu Rootarsi barreesse. Haleella kibba lixa Somaaliyaa kutaa bulchiinsa Baakool dheedii Yeedoof Aawuttoo roobii saafa godhamteen ijoolleen abdii godaanee Al-Shabaab poolisoota humna addaa Somaaliyaa Mustafa Umariitiin durfamtu 17 kophee buuftee jedhan. Miidiyaa irratti akka dubbadhuuf eeyyaminaaf hin kennamne maqanaaf dhoksa jechuun raadiyoon sagalee Ameerikaa kutaa afaan Somaaliyaa akka dubbatu qondaalli waraana Itoophiyaa tokko akka jedhu Ibrahim fuul gonofaatuun qarkaampii waraan Aawutoor gugachuun achimmoo moona loltoota Yeedille seenuun nam gattee jedha. Hammaleellee akkumniti dabalataa reebuun dhumneef olloota washaaqoo qawwee gurguddoon fagoorra jaanjessaa turte jedhe gabaasichi. Neetwoorkiin bilbilaaf intarneettiilleen addaan citte waan turteef nam dhumga
gargar baafachuun dandeenye jechaa ture. Taatulle qondaaltota waraan Itoophiyaa dubbisuun qulqulleeffadhe jira kajedhe midiyaan Eedlaandaa Rootars. Lakkoobsi waraan Itoophiyaa harasaas Alshabaab darbatteen dhuman uummata nagaanam sadi dabalatee namootan 17 caalu sabalbaloomse jira. The African Union and its Somali government allies launched Thursday's attack. Al-Shabaab khammaleel torbaanum khankee komaandar waraan Itoophiyaa tokkijjeesu kadubbat maddi waraana kun roobi galgal immoo bifqindaa'inni qabuun nu cabsite nu hadhuun namootan 17 fixxenullee nam 63 irra qaqaarim jechuun midiyaatti. Komaandari waraana kun tokkummaa uummata Soomaliyaatiif Itoophiyaa ijaaruuf adu deemu afaan Al-Shabaab seene duka jedhu waraanni gam Itoophiyaa haleella jedhamtu kanaan booda garuu dhiirti lamaan maal keessa waliin jirtu waan tokkollee dubbanne. Itoophiyaa waggootaaf loltoota baay'ee biyyoottan Afrikaa kanneen bira waliin Soomaliyaatti ergite Al-Shabaab lolaa turtus humna waraana jajjabaaf sodaatama qabaachuu siitiin Al-Shabaab daangasii qaxxaamuruun rakkoo tokkollee uumuu hin dandeenye. Amma garuu wal waraansa keessoo biyyattiitiif rakkoolee nageenya waggoottan arfan darbaniif Finfinnee raasa jirtu wal qabate harakaat Al-Shabaab al-Muhaajid daanga cabsite seenuu waraan Itoophiyaa gaturratti argamti jedhan. Akka addaa waraan Al-Shabaab waliin michoom jaba qabaachuu qofa don taane qondaaltota waraanicha waliin gaafiif deebii godhuun midiyaalee akka Channel 4 BBC fi midiyaalee biraa war lixa hedduu habarrees gaazexeessaan lami Soomaliyaa Jamaal Usmaan Al-Shabaab haleella jajjabduu akka raawwachuu dandeetta keekaa ture. They say they will strike again. The question is where and when. Seerota shariyaa labsuun uwwi dhiirsuu fi malee dhiir bira waliin rafti dhakaachaan ijjeesuu nam wahatar kirra kutuuf boombiilee gugurdoo uummata nagaatu dumicciiru faan gurguddaa horatti gareentuun hidhattoota biyyoottan Afrikaa lixa akka Booko Haraamiif naannoo Maagriib faalleer Al-Qaayidaa fa waliin siyaasa obbolummaa midhaaffachuun namootan dhibbedduu caalan haleella riphxe loltummaa kanaaf fula dhugaa gaggeessu si dubbatama. Waggaa dabre qofa keejji tokko baasii qarshii doolar Ameerikaa miiliyoon 100 baasuuf karoorfatte doolar miiliyoon 24 qofa qabaafte ijoolleen Sheek Ali Dheere of Nairobi Westgate Mall attacktuun ijji tokko qofa keessa bombiif qawwee gurguddoo bituuf beessi Ameerikaa doolar miiliyoon 2 dhangalaasu si dubbatama. Haleella jajjabduu daangaa Itoophiyaa qaxxaamuruun tolchite kanallee lafi Itoophiyaa bal'oo qabachuu si dubbi himaan dhaabbaticha Abdulaziz Abu Muhaayid VOA'tti muummichi ministeer Soomaliyaa Amza Abdi Barre immoo Al-Shabaabiif jihaadistoota hara qindaa'oo ta'e loluuf qophii jiraachuu beeksiis. Yoomiif akkami waan jedha waan tokkollee dubban jedha Al-Shabaab bannee dhabamne malee mootummaa Islaama waan dabarte Soomaliyaa keessa kuffaar ilaan arguun barbaanne jechuun qiyaama buusuu irratti argama. Biyya Aab Uhuru Keenyaataa Keeniyaa kumaata mijjeefte kumoota madeessite. Soomaliyaa daanga hedduu dhaaltee gibirallee guurrachuu irratti argama. Marroon amma immoo ta Itoophiyaa waan jettu fakkaatti. The Al-Shabaab of Al-Qaayidaa harakaat Al-Shabaab al-Muhaajid of Talibaan gabaabsinee yaamni immoo Al-Shabaab jedhamuun gareen beekamtuun bar 1990 kee dhaabbachuun bar 2012 immoo loltoota IS waliin firummaa qabaachuuf goot jaalaqaba bar 2006 immoo biyya Abdullaahi Farmaajoo Soomalee gudunfatteen booda loltoota Itoophiyaa Tamallas Zeenaayi bobbaaseen qota Soomaliyaa dhiibamu si dubbata. Itoophiyaan ammaan tan loltoota jajjabduu daangatissituuf hin qabdi jedhaan hedduu waraan waliitiin dhumaatti warri hafan mallee waraana jira. Al-Shabaab yeroon haleellaa ta Itoophiyaa waan jettu fakkaata. Pressure to snuff out Al-Shabaab is increasing following a Somali government promise. Biyyoota Afrikaa keessatti uummanni miiliyoona 50 ta'uu gargaarsa wabii nyaataa ka eeggatu ta'uu IGAD beeksise. Naannichatti hongeen hamaan waggoota 40 darbanitti mul'atee hin beekne mudatee jiraachuu ka ibse IGAD yaa'ii balaa kana damdamachuun haala danda'amu irratti xiyyeeffatu Finfinneetti ta'aa jira. Yaa'ii balaa hongee damdamachuu fi tufiinsaan qolachuu irratti xiyyeeffate kana irratti haasaa taasisan barreessaa olaanaan IGAD Dr. Warqina Gabayyoo Afrikaatti uummanni miiliyoona 50 ta'uu eeggattummaa wabii nyaataaf saaxilamee jira jedhan. IGAD jiruu horsiisee bulaa fi gariin horsiisee bulaa naannichaa fooyyessuuf hojiilee garaagaraa hojjetaa turuu ibsuun biyyoonni naannichaa karoora dhiibbaa bifa garaagaraatiin mudatu damdamachuuf isaan dandeessuu qopheessanii hojiitti hiikuu qabu jedhu.
Hongeen kun keessumaa Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaatti akkaan hammaachuun dhiibbaa guddaa hanga lubbuu namootaa gaaga'uutti ga'u hordofsiisaa jira. Hongeen kun Oromiyaa keessattis gaaga'ama hamaa hordofsiisaa jiraachuun ni beekama. Balaa kanaan wal qabatee miiliyoononni rakkoo guddaarra kabu'an wayita ta'u haalli mudatee tuwiinsa kan qabu ta'uun ammoo yaaddoo jabaa uumee jira. Igaad yaa'ii isaa miilanaatti rakkoo hongee kan irratti xiyyeeffachuun balaa jijjiiramni qilleensaa, lolaan, weerarri hawaannisaa fi dhibeen COVID-19 naannichatti hordofsiisan irratti ni mari'ataa jedha gabaasi Al'ain. Oduuwwan keenya odeessaa maddeen alaarraa arganneen goolamna. Pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden dhimma jijjiirama qilleensaa fi wabii nyaataa irratti bulchitoota Afrikaa waliin mari'achuuf walakkeessa ji'a muddee dhufuu keessatti beellama qabatanii jiran. US African Summit mata duree jedhuun bulchitoota biyyoota Afrikaa 50 ol waliin DC'tti wal arguuf ka beellamatan Pireezidant Baayiden bulchitooti kunniin eenyufaa akka ta'e ifa hin goone guyyoo waariyoo gabaasa bal'aa qaba. 1 billion COVID-19 vaccines and a pledge to continue funding development across Africa. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden dhimmi jijjiirama qilleensaatiif wabii nyaatarra bulchoota Afrikaa waliin mari'achuuf walakkeessa ji'a muddee bara 2022 beellam qabatee eegi sadaas bara 2020 baalli qabatas murun Abiy Ahmad biltsiginna mufachiisa kadhuuf Joo'een dhimmoota Afrikaa jajajjaboo irratti Afrikaa waliin hojjechuu waan barbaannuuf dabarri immoo Afrikaanota waliin tokkummaa uumuu murannoo biitiyyaa waan taateef walakkeessa ji'a kana mana adii yookaan White House kootta jechuun yaamichi dhiyeesse. The USA African Summit mata duree jedhu yeroo hunda pireezidaantota Ameerikaatiin kayaamamu horii kun bara bulchiis gada pireezidaant Baayiden illee bulchoota biyyoota Afrikaa 50 ol District of Columbia yookaan DC walitti qabuuf karoorfachuusa miidiyaaleen gabaasan. Yaamichi kabaja kun hinduub ittaantu pireezidaanti Ameerikaa Kamala Harris team mari business Afrikaatiif Ameerikaa Khamaara Kaash Morocco taayin kabeeksifame yoo ta'u inni itti aanulleen Africa Kingdom Morocco taamaa jedhan. President Biden and I are looking forward to welcoming leaders from across the African continent to Washington DC from December 13th through the 15th. Pireezidaantiin Ameerikaa 46 Abba Baayiden eegi garan godhufas biyyootan Afrikaa tokkolleen daawwantu taatullee ammoo bulchitoota biyyootan akka Keeniyaa Afrika kibba manadii tafeeroon bulcha Gibsi guddayya immoo daawwi biyyootan akka Eeshiyaa Iroopaaf jiddu galeessarra wal arguun dubbisu isa gabaasne turre. To stress the strategic relationship and we're standing ready. Womitaateef bulchitooti Afrikaa kakor kanirra tafeeraman jedhan maqaan isaanii gammaatti dimbaan. Itoophiyaa waggoota baay'eef mari biyyootan Afrikaa Ameerikaa waliin tolchan kanirraa fteen beekturte. Kabarana kun immoo shakkii qabaachuu xiinxaltoota duraarraa turan sababi kufaatii dippiloomaasiitiif waraan sirna biltsiginnaatii jedhu. Dabalataan immoo Beijing China Africa Summit maqa jedhuun abbootii irree ardiila Afrikaa hedduu coomsuu waan jirtuuf Ameerikaan dhimma kanoriin dhaamsu barbaad. Biyyiti George Washington DC mirgilmaan nama kabajamuutii jedhu. Karaa dildilaaf bu'uuraalee misooma ijaartee fi tumtee bulchuu malee mirgilmaan nama buddeen hin ta'u yaad China sababuma kanaan biyyootan iyyeeyyeen dhiibba mirgilmaan namaatiin maqa hamaamoo qaban kanneen akka Eertiraaf Itoophiyaa faanu Ameerikaa caalaa Chaayinaa faarsurratti argama. United States of Amerikaan baddela firra dhabamte malee tanin eeyyaamte. Tumsi diinagdeetiif nageenyi kabaji mirgilmaan namaatiif diimokiraasiin ajandaa maricha keessa muraasaa jedhu. Guyyaa muddee 13 agu 15 mari'atu diyaaspoora biyyootan Afrikaalee dhimma Afrikaarra mari'achiisuuf Ameerikaan karoor qabdii jedhu. Notably the presidents of Eritrea, Sudan and Zimbabwe. Daawwattoota oduuwwan OMN kasaati kana kanneen turanii waan wajjin turtaniif ulfaadha.